Allahu akbar. Isin dhageessanii jaalalaatu dubraaf dardara kasasee xalaayaa barreessee mana murtii geesse abbaa murtii bira kursii irra gatteesse waan jetteen dhageesse falli keenya maalii eega silkiin dhuftee namni nu qisaase achi aduun diinaan hundi bilbilumaa walitti hasaase kaatiraa wal bulchaa hirriibaa wal kaase. Ansumaanin booyaa yaa warra teeleedhaa duraan nagayumaa ansuma nakkaasee maaliif yoonaan jettan sii kan rafe kaasee alatti gabbaasee maaliin godha garooniin eega yoo rabbiin haqa kiyya baasee jettee isii boochuu miidiyaan janaa edanuuf gabaasee. Ilmi dardaraatis kan abbaa jalaa guyyaa silkiin kaafneetu halkan ijoollee namaa hirriibatti hin dhiifne akka abbaan ijoollee barnootan barsiifne warra godhaa jiru yoo seerri jiraate poolisaan qabsiifne irraa dhorku qabnaa haadhasaa agarsiifne. Keessaafuu addatti dargaggeessa kana warri nu tuffatee qabaanuuf gaafadhaa irra caalaan isaa dalagaas hin qabu eega caatii isaa miikatti guuttatee guyyaa gola keessaa chaarjeeffamaa oolee halkan yeroo tole isa kanan jettu kan guyyaanaan lole. Aduun diinaan immoo kan guyyaa gurraachaa hundi diddiimatee karaa irratti ba'a afaan lulluuqatee silkiisaa fudhatee qarshuma sadiin paakeejii muratee akka janaa dalagaa godhate warri inni edalliqii irraa fudhate urjii 8 arra ifa gootee. Hanganuma tokko kan qama'aa ture olluma san taa'ee lolaan dhufu seetaa waan ja'an dhaga'ee maal taate jennaaniin jimaan ka abbaatii waan keenyaan qama'ee yaa jaalala atu siitu nu jallisee lafattiin si darbaa maaltu naan si ga'ee. Sii fi abbaan murtiitis wulii arra booda kabajaaf godhaa yoo ana shakkitan silkii xiyya tana keessa laalaa hoodhaa hinju'uuni seetaa intala baantanii sanniin deebisee fi isii misqol godhaa. Waan dubbattan qabdii ijoolleen ammaan tanaa warraafuun ergamtu olii fi gaddabdii awwaa'ee isaanii dubbachuulleen fedhu na harka wal qabdii taniin ammaan dura bilbiluuf sunilleen ofirraa hin dhiisee na dhoorkitee abdii maaliif yoonaan jettan silkii harkaa qabdii hundarra qabdii je'eeniin siin je'e obbo Maammat Abdii gurra ittiin godhinaa ofiif bochi malee ijoolleen ni kijibdi. Halkan gaarii bulaa hordoftoota keenya ani gama kiyyaan isiniin jaaladha.